maal yoo maal taate bareedditi hedduu takkaan si yaadee bara. Anis hedduu takkaan si yaadee bara. Yaa dhiyoo tana dalagaaniin bizii sirraatee bara. Rakkoon qabu. Dalagaan akkam jetti? Bareedduudha homaan jettu. Izee takka obboleessa kiyyaan dubbisee dhufa. Hello jiruutiyya. Oo. Eessa jirta? Mana barumsaatiin jira siif hin dawwala. Mana barumsaa jirtaa ree? Barsaan dhufee baay. Sirraa hin ture beeb. Maali rakkoo jira bareeddutiyya? Rakkiin jiru. Maali yoo maal taate? Lakkiin humaa. Jiruutiyya manni barumsaasi. Naa deebisiigaa manni barumsaa yoomirraas ta'e. Boo maal haasa'ite? Artistiin dubbanne. Anaa bakka adeem. Anaan deem? Deem. Maal jiruuteetiin si jala laaqee? Eenyu kun? Hin beeku ijoollee gandaati. Anjoollee gandaati? Anaadhaa barfattuutiyya. Deemsi jetteemi deemi gaafa bakka. Obboleessa kiyya isittiin dubbachuu jira bar. Anaa isin barbaadu bakka. Yoomi as qoyi ammaanin su godhe. Anna man jaaladduun qaba. Hanga har'aa sin jaaladhaan kee afaanii jechuudha. Bakka wanni hundi haftee jirtu ani heerumuuf hin deema. Heerumuuf hin deemaa. Qoyaan eenyu na dhiftee akkaan si malee nama takka hin qabne soo beektumoo akkana na guute. Fixadheetiin jira bakka abee baadeemna. Jaalala jechuu dura dalagaddu haa. Fattu hanuuntu jaalalateetiin na godhaa. Anaafis akkanatti hin naftu. Guyyaa takkanaa dabarti. Guyyaa kan irraanfatiin. Guyyaa itti namas jaalatu dhabde. Bakka asii gaa. Siif gee? Dhiisin hundee. Guyyaa takka jaalalti maal akka taate siif galuuf ta'a. Guyyaan itti na yaadattu. Deem humaatii miti. Gaafa takka kiyyaan kun si dhiisee deemuu ta'a. Gaafa san mi'aan jaalalaa siif galuuf ta'a. Deem. Waan jaalala jettu kana dhiisii qaraatii kiseeraan qara ishee. Fuuyi turee bareegaan bisimja. Ati mucaa akkasii jaalatu san dhiifte moo nan kofalchiisin gaa? Yoo narra beetanii haa fagaatu boo. Waa hundaafuu waan kana dafii furmaatatti godhi. Arra waa hundanii ni maafatiin cinqamin. Aboo maal taate? Aboo jaalallee isaatii jala dideensaa gaa maali waan biraa? Yonkin naa kanniti yonkin dirqeen irraa fudhadha har'a dhumaati. Akkanatti si beeka saayibaqi. Na boonsaa sitti himne. Aboo kun hogguu useetu mazaachaa godhaan duraadhiisi. Aboo ka'e mee dhiirummaa ta'e nu barsiisi namaan na tuffata. Ka'e. Tuu naa agartan irraa. Saahibii adaanu jiraa miikaa ati gara maskiidaa haa deemnu. Taasaan atti dhiisii qottaa himee waan ajaa'ibaa takkan sitti maa saahibii. Oduu akka mibuu kasaraatti caalchistee natti himuu deemtu. Maali? Aboo jamsaarraa kakatee kute. Eessa kute? Mee deemii caakkaa san keessa laali. Maaliif akkana jarjaraan ni amte sanuu bakka namni hin jirretti? Har'a fardeen si himuun qaba. Anis waan si himuun qaba. Hayyee naa himi. Ati dura naa himi. Anaaf itti tana booda wajjin jiraachuu hin dandeenye yoo na wajjin jiraachuu barbaadde manguddoo ergadhu. Maal jechuudha dhugaa keeti? Fixadheetiin jira nageetti. Dhaabbaddu eessa deemta? Maali nagan lakkisi? Ustee hin deemtu dirqama na wajji buluu qabda. Nagan lakkisi maal godhu jirta? Hayi nagan lakkisi. Si gadi lakkisu har'a dirqumaan asin na wajjin buluu qabda. Kaka namaa fidde. Obboleettii kee maal gochuuf silaas fidde? Naga dhiisi meeti. Dhiisi obboleessa kiyya akkati addee miti. Innaa maali rii? Innaa maali? Yoo rabbi sodaatte nagan lakkisi nan tuqin.
Hayyee dhiifama bakka dhiifama. Rabbii jettee waan na dhiifteef galatoomi. Fadhiitti qabachuu dadhabeetti dhiifama. Bakka dhiifama naa godhe dogongoreetiin jira. obboleettiin kiyya obboleettii kee waan akkanaatti hin deebiin rabbiin illee hin jaalatu. Hayyee diin bakka nagaatti.